Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Hordoftoota keenya kabajamoo akkuma barame har'as qophii tokko isin biraan ga'uuf qabannee dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti akka nu faana turtan kabajaan isin affeerra. Qophiin keenya har'aas siyaasa alaabaa jetti. Dhiiroo maraamartoo siyaasa warra dulloomaatu nuu galuu dide. Hordoftoota keenya kabajamoo nu hin taajjabiina malee erga yoomii alaabaan ABO alaabaa Daawud Ibsaa qofaa ta'e yookaan alaabaan ABO kan Daawud Ibsaa qofaadha jedhu keeyyata meeqarratti barreeffamee jira. Sanas ta'ee kana dubbiin alaabaa ABO kun kan hedduu wal nama mormisiisuu fi wal nama taajjabsiisudha. Obbo Daawud Ibsaa kaayyoon isaanii maali? Moo isa qofaatu goota Oromoo ofiin jedha? Alaabaa ABO qabatee kan qabsaa'aa ture gootota Oromoo hedduu kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hagarii Tulluu, Balaay Zallaqaa, Bakar Waaree, Jaarraa Abbaa Gadaa, Garasuu Dhuukii turan. Alaabaa kana kan bocanis goototuma kanneen warra yeroo san turanidha. Haa ta'u malee har'a garuu Daawud Ibsaa Jawaar Mohammad alaabaa paartii koo ABO qabatee qabaa ganna dhiisaa jedhu arguu caala wanti Oromoos ta'ee biyya kana qaanessu hin jiru. Nuti kan beeknu Daawud Ibsaa garee shanee hattuu fi gantuu warra daggalatti galtee uummata Oromoo jiraa mankaraarsitu garee finxaaleeyyii nama nyaataa ta'uu malee garee ABO ta'uu isaa hin beeknu. Shaneen immoo alaabaa mataa ishee hin qabdu. Sababiin isaas hirkattuu, hattuu fi karaa deemtuu waan taateef. Daawud Ibsaa jalqabaa hanga dhumaatti jal'ina malee qajeeltoo inni uummata Oromoofis ta'ee Oromiyaafis hojjete argees dhagayees hin beeku. Hamma falmii alaabaa guyyaa har'aatti. ABO'n nuti beeknu garaagarummaa yaadaa mootummaa wajjin qabu akkuma jirutti ta'ee mootummaa wajjin faayidaa akka sabaattis ta'ee akka biyyaatti kan uummata kana fayyadu irratti hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf hooggantoota kan akka Araarsoo Biqilaa fi Qajeelaa Mardaasaa eeruun ni danda'ama. Nuti kan nuuf hin galle garuu isa jaarsi dulluma keessa lafa dhiituun narraa bareeda jedhee lafa dhiitudha. Daawud Ibsaa gaafa tokko tokkummaa Oromoof hojjetee hin beeku. Bara isaa guutuu lubbuu qeerroo Oromootti taphachaa ilmaan haadha hiyyeessaa dhiyaana rasaasaa gochaa ture. Alaabaa ABO kan qabatee Oromoo wal nu nyaachisiisuuf akka waan nu jaalatanii nu goyoomsanii qabachaa turan kan akka Abboy Sibaat, Aluulaa Salamoon fa'a yeroo qabatanii ittiin nu mooksan Daawud Ibsaa yeroo sana bassoo afaanitti baatu moo eessa ture? Dhugaa fi ulfi bulee mul'ata akkuma jedhamu Daawud Ibsaa warra wayyaanii wajjin faayidaan bitamee akka nu gurguraa ture kan wal nama gaafachiisu miti. Osuma beeknu huba wajjin jette sareen jedhama. Warri maqaa Oromoon qabsoofna jettee nuun qeerroo qarree jettee nu goyoomsaa baate martuu kaleessas ta'ee har'a warra abbaa garaa warra birrii xiqqoon nu gurguraa turte har'as shanii ofiin jettee daggala teessee uummata keenya fixaa jirtu ergamtuu wayyaaniiti. Osoo akkas ta'uu baatee gaafa Aluulaa fi Sibaas Naggaa alaabaa ABO qabatanii taa'anii ittiin waltajjii gaggeessan dhiisee har'a gaafa Jawaar alaabaa ABO qabatu hin dubbatu ture. Jawaar Mohammad kaleessas har'as alaabaa ABO qabachaa ture. Iddoo hojii isaatti biiroo isaa keessatti waltajjiiwwan adda addaa keessaa fi alaa yeroo gaggeessu Jawaar alaabaa ABO of biraa dhabee hin beeku. Sababiin isaas alaabichi kan Daawud Ibsaa waan ta'eef osoo hin taane kan qabsaa'ota keenya kaleessaa waan ta'eef malee. Kanuma wal qabatee wanti kaasuu barbaadu yoo jiraate jaarsa dulloomaa Daawud Ibsaa dabalatee maxxantoonni namoota bebbeekamoo irratti hirkatanii yookiin immoo Jawaar Mohammad dahoo godhatanii kan hokkara Oromiyaa keessatti kaasaa turan kan ammas akka re'ee qoricha lagaa dheeddee hobobsaa oolan kan akka itti aanaa habtee Isqeel Gabbisaa fi Tsaggaayee Raarsaa fa'aa Jawaar Mohammad irratti olola oofaa jiru. Kana jechuun jarreen kun hundi nageenyaa fi guddina uummata Oromoo akka hin feene ifaan ifatti nutti agarsiisaa jiru. Jawaar Mohammad turtii mana hidhaa ture keessatti daandiin inni duraan irra deemaa ture uummata Oromoos ta'ee biyya kana akka hin fayyanne waan hubateef ilaalcha siyaasa isaa jijjiiruuf murteesse. Eeyyee dhugaadha. Dhuguma yoo uummata Oromoof yaanna ta'e karaa qeerroo fi qarree haadha hiyyeessaa ficcisiisnu osoo hin taane karaa akka mixii wal qabannee guddannuun ta'uu qaba. Jawaaris kanuma murteesse malee waan biraa miti. Mootummaa biyya kana bulchaa jiru waliin garaagarummaa siyaasaa fi yaadaa qabu. Eeyyee kun kan wal nama gaafachiisu miti. Dabalatees Jawaar ani badhaadhina yookiin mootummaafan hojjedha hin jenne. Garaagarummaan qabnu akkuma jirutti ta'ee nageenyaa fi guddina biyyaa irratti hojjechuu qabna jedhee uummata keessaa fi alaa gaafa inni mariisisuuf yaadu akka Yihuudaatti ilaaluun ololas jibbaa irratti gaggeessaa jiru. Kan dhiiga namaa dhangalaasuu fi dhuguu barbaadu kan ajjechaa fi jibbatti amanu warra 66ti. Jawaar alaabaa ABO baatee biyyaa ba'ee ittiin doolara argata jettanii warri yaada dulloomaa fi qaamaan dulloomaa kan akka Daawud Ibsaa fa'aa yaada dulloomaa fi goomii kana gatuu qabu. Daawud Ibsaa osoo mana mootummaa hojjetee silaa yoona taa'ee soorama nyaata. Amma garuu hoogganaa finxaaleeyyii shanee nama nyaattuu ta'ee taa'ee biyya raaka. Nuti Daawud Ibsaaf yaadni qabnu umurii hamma kanaa qabsoo sobaa gaggeessaa ture garuu immoo akka itti qubeen afaan Oromoo qubeessan wallaaluun isaa caba caaludha.
Daawud Ibsaa ijibbaata dullumaas taatu adaraa kee rabbiif jedhiitii akka itti qubee afaan Oromoo itti kataban bari. Yoo kan hin ta'in qabsoo gaggeessuu dhiisii yaaduma keessa kee illee ibsachuu hin dandeessu ittiin jenna. Hordoftoota keenya kabajamoo qophiin keenya har'aa isin bashannansiisaa ergaa gaarii akka isiniif dabarsitu abdii guddaa qabna. Hamma qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.